biyya Hacaaluu Hundeessaa akka barbaadetti konkolaataa ofii barbaade qabatee keessa hin deemin. Biyya isaanii irratti kabajamanii jiraachuu hin dandeenye irratti Mahammad eebbifamee wanti addaan dhufaaf jedhee yaadu. Biyya baratee eebbifamee boru hojii qabatee anas deebi'ee na gargaara jedhanii egaa maatiin hunduma keenya birayyuu wanti akkasii hin jira waan ta'eef guyyaa gammachuu isaaniitti guyyaa gammachuu keetitti egaa wanti akkasii dhamanis hin jiranii miirri maatii kan keessa ture maal fakkaatame? Egaa miirri maatii keessa ture miiruma Oromootiin wal fakkaataadha. Sababni isaa hundattuuyyuu galteedha. Akkuma atamma jette maatiilleen Mahammad gaaf sana eebbifamee dhufa jedhanii sagantaa yookaan waan ta'e wayii qopheessuudha malee kan isaan yaadanii eebbifamee achumaan butamee mana hidhaatti darbatama miti. Oromoon hedduullee gaafa sana akkuma eebbifamaa birootti eebbifamee achi ba'an na eega. Haa ta'uutii taateen guyyaa sana ta'e Oromoollee maatiillee qixuma naasise. Especially ittiin himne akka carraatti na eebbisiisuudhaaf obboleessi kee achi ture jira. Maatii keessaa namni waliin mari'attee hin jiru waa dhimma kana? Nam tokko namni ittiin mari'adhe hin jiru. Maaf goote akkas? Wanti kana godheefi riiskii dhuunfaa koo fudhachuun barbaade. Yeroo hedduu namatti mari'annee argina irraa nama wajji waan goona jennee argina irraa waan wayii har'a dubbanneet borumtaa isaa uffaffatte argina. Daqiiqaa dubbanne sanaan of duratti argina namoota jaallannu hedduun. Inumaayyuu warroota hojii dubbadheeniyyuu dhiisee jedheen. Kun waan boru ijoolleen kunniin hin duune. Ifi maaliif akkas goote naan jennaan du'uu danda'a seenaa naa barreessaa jedhe jiru har'a lubbuudhaan. Du'uu danda'a seenaa naa barreessaa gaafa kana lakki wanti jedhamu keessaa dhufee jennaan isaanuma mataa isaaniitiin iyyuu dhiiseera jedhee sagantaa qopheesse akka dhuunfaa kootti. Sagantaa qopheesse sanaaf Mahammad sagantaa qopheesseera dhiise akka jedhutti hubatan. Maatiinis ta'ee eenyus waan Oromummaadhaaf hin ta'a jedhee anitti amane keessatti dhuunfaa kiyyatti waan fudhachuu qabutti dhuunfatti fudhadha malee maatii nama tokko nuu qabuun barbaadu. Eenyuyyuu akka dhuunfaa isaatti qooda Oromummaa isarraa eeggamu gochuu hin danda'a. Garuu akkuma ammareef jenne eebbifamee nu jijjiiraa maal wanti jedhamu sammuu namaa keessa waan tureef akkana godha odoo jette carraan lubbuudhaan hafuu baay'ee xiqqaadha. Egaa mee kan maatii haadhis nuti atiillee akka dhuunfaa kan keetitti egaa kutaa tokko haga 12tti barattee achi booddee immoo yuunivarsiitii waggaa 3 yookaan immoo waggaa 5 egaa barattee booddeedha guyyaa sanarra kan geette atis akkana ilma tokkootti akka nama tokkootti gara fuulduraatti baradhee fixee waan akkana hojjechuu barbaada jettee abdiin qabaatte miti akka ilma tokkootti atinoo guyyaa eebbaa kan keessan irratti murtee akkana fudhachuuf akkamitti murteessitame? Egaa dhugaa dubbachuudhaaf biyya Hacaaluu Hundeessaa akka barbaadetti konkolaataa ofii barbaade qabatee keessa hin deemin. Biyya hidhamtoonni ammas hidhamtoonni siyaasaa akka Jawaar Baqqalaa Garbaa Abdii Raggaasaa Koroneel Gammachuu hedduu isaanii tokko kam waamee kam akka dhiisu hin beeku. Warra hunduu warra hiree mataa dhuunfaa isaanii qaban. Biyya isaanii irratti kabajamanii jiraachuu hin dandeenye irratti Mahammad eebbifamee wanti addaan dhufaaf jedhee yaadu. Yookaan immoo har'a nyaadhee har'a buluu miti. Ani kan eebbifamuuf uummata kiyyaaf hojjechuudha taanaan guyyaa sana caalaa haqa uummata kiyyaa dubbachuudhaaf anaaf guyyaan addaa hin jiru. Guyyaanis wanti an godhes wal fakkaataadha waan uummata kiyyaaf barbaachisu hin dalage. Kayyee kanaafuu ittiin gaabbitu jechuudha. Ittiin gaabbu. Egaa achi hidhaatti magaalaa Jimmaa keessatti hidhamtee achi booddee immoo gara magaalaa biraatti geeffamtee boodarra immoo dhiheenyuma kana gara Affaarii mana hidhaa Awaash Malkaa keessaa akka baateedha kan dhageenye. Mee gidiraan mana hidhaa keessatti sirraan qaqqabe maal inni hime? Ulamaan nu kaasuu dandeenya. Egaa gidiraan mana hidhaa ergaa Oromootatti makame kama Oromoota biraatiin wal fakkaataadha. Har'arratti dhugaa rabbi harkaa nama fuudhuun hin danda'amu nama harkaa garuu nama fuudhuun akka danda'amu uummanni kiyya bal'inaan natti mul'isiiseera. Sagaleellee argadhe. Of bira darbee gaafa namoota sagalee hin qabne yaadu mataan kiyya na dhukkuba. Taateen
hardha ta'aaru osoo nama biraatiin ta'e na yaachisu ture. Afaanuma Oromoo si dubbachaa an Oromoodhuma siin jedha. Cancala banatee rasaasa mataa keessa siyaasaa dhaqe harka mana sagaraa kana seenteen dhaqe achi waa nyaadhu. Harkuma mana sagaraa seente kanaan dhaqe waa nyaadhu. Even if rifeensa hin jiraan rifeensa keessatti dhugaa hin jiru lubbuudhaan jiru waan ta'eef haayilaandiidhaan keessaa guurre. Yeroo nuti akkana taanus kan nu laalaaru Oromoodhuma. Osoo diina taatee diina jettaan afaan kee hin beeku, aadaa kee hin beeku, maalummaa kee hin beeku, diinatu kana na godhe jettee bifa diinaatiin itti duulta. Isa garuu akkam bulte jedhaa dhufeetiniin akka ati bulte sana odoo beeku akka ati hin bulin si godhu kana akkam goota. Isa bultii kee jibbu akkam goota Oromoodha garuu. Kanaaf wanti Oromoon mana hidhaa keessatti godhu ka dararamu Oromoo, ka dararu Oromoo, kan agabuu bulu Oromoo, kan quufee dhaabbatee gubbaa akka fedhe ta'aaru amma yeroo kanatti Oromoodha. Kuni waan haaluu qabnu tokko illee hin jiru. Oromoo yoo siin jedhu Oromoo isa haqaaf jiraatu, Oromoo isa ummataaf jiraatu, Oromoo isa Oromoo ta'e miti. Oromoo isa abbaa garaa ta'e, abbaa garaati. Dhiiga namaa lolaasaa, dhiiga namaa lafa nam'isiisaa, even bishaaniin dhiqatii warra namaan jedhan. Ajaa'iba Rabbii an dhugama Rabbii lubbuu akkasii itti dhabnee dhiiga akkasii gatii akkasii itti kaffallee deebinee bakka kana geenne ammas gatii akka kanaan kaffalle jedhee Oromoon tilmaameen beeku. Ta'us garuu ummanni keenya wal qabaachuu uf qabaachuu qabaataa waan mana hidhaa keessa jiru tokko lamaan dubbadhu osoo jette siif dubbadhee xumuruu hin danda'u. Yoo carraa argadhe yeroo biraan dubbadha. Waa'ee mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Mee akka dhuunfaatti sirra maaltu qaqqabame? Akka dhuunfaatti wanti namarra qaqqabu baay'eedha. Akka amma achi Jimma gaafa duraan reebichi OA'anii kan aariidhuma achi keessa tureeni kan natti bubbu'anii sanarraa kan ka'e immoo hanga mana hidhaa keessa turre mana tokko keessatti nama 70-80 hidhamnaa mana 3-4 jedhamtu tan kilaasa xiqqoo wayii keessa nama 30-40 hanga nama 80tti yeroo sanatti immoo baay'ee haalli isaallee waan akka garaa kaasaa uumamni kunniinis ture reebichi ture doorsisaan ture ati loojistikiidha jechuun ture inni kuni normaalii waanuma Oromoo biraarra illee qaqqabu. Waaqaaf haa galatu waan agaruu bakkeen na dhahanii yookaan immoo sammuun na hadoochan tokkollee hin jiru. Yoo siin jedhu bakkeen na cabsanii na naaffessan hin jiru. Miidhaan qaamaa sirra qaqqabe hin jiru. Miidhaan qaamaa guddaan hin jiru. Akkuma amma argaartu qinoo nagaa jira. Egaa baga Rabbiin nagaan si baasee asitti wal agarree jechuun barbaada. Wanti biraan wanti si gaafachuu barbaade maal inni egaa odeeffannoo tokko tokko uummata biraa qabuunis namoota tokko biraa dhaga'e maal inni mana hidhaa keessattis egaa Jawaar Mohaammed fa'aatu na ergama isaaniiti jedhiiti dubbadhu bilisaan si baasnaa PP gara PP kanas koottuu nu deeggarii waan jedhus egaa gaafii akkasiillee si dhiyeessanii akka turanis dhaga'ee ture deebiin ati isaaniif kennite maal fakkaata ture jirraa odeessuume. Jennee rarreeffillee aan eenyuyyuu nan ergu eenyuufis hin ergamu yoo ofii kiyyaa ittiin amanin yoo waan uummata Oromootiif bu'aa qabuun ta'e. Jawaar Baqqalaa warroota biraallee maqaa kaasanii isaanirraa maallaqa nyaattee maal taatee isaantu si ergan battaluma sagantaa sanarratti ta'een boodarraayyuu wanti akkasii ture. Garuu waan isaan nan erginiif waan ofii kiyyaa amanee godheef wanti na gaabbisuusu tokkollee turre ebaluun na erge wanti jedhullee turre bar waan wahii qabu waan soorsii qabu iddoo isaatti deebista. Gaafa kana Muhammad akka Oromootti yaaduu hin danda'u jechuudha kan namni biraa yaadee godhii jedhu. Isaan gaafa ebaluutu akkana jedhisiin jedhe naan jedhan sana
anaaf tolan osoo hin taane ana arrabsaaran garuu humna hin qabu maal godhu. Gaafiin gama mootummaatiin si dhiyaate hin jiru bilisa si baasna yoo akkana goote wanti jedhu hin jiru amma doorsisni akkasii mana hidhaa keessatti hin jira waan ta'eef gama keetiin yoo akkana jettee dubbattee yoo akkana nama kanarratti ifa baattee dubbattee bilisaan nagaan gas dhiisnaa wanti jedhu sin jira mana hidhaa keessatti egaa odeeffannoo qabnu waan ta'eef sibiroonti akkasiin qaqqabne jechuu barbaadeeti. Jira sirriitti jira. Maaltu maal ta'e? Egaa amanii akka loojistikii taate. Loojistikii maal jechuu isaaniiti? Anoon beeku. Loojistikii maalii akka ta'e illee beeku. Loojistikii kan jedhu garuu guyyaarraa guyyaatti deddeebi'ee natti waamama. Inni biraa immoo maallaqa hanga fudhattee nutti himi waan jedhullee ture. Isaan kana hundaa'uu amma si baasnaa amma akkasii goonaa ati gaafii mirgaa gaafattee inni kun asumatti kun sireebaa kun immoo si sossoba waan garagaraatti ture. Kanaafuu ana miti ana Muhammadinii miti namuma kararraa qabanillee akkana jedhii amanii akkana sii goonaa waan jedhamutu ture waan ta'eef Muhammadin immoo hagam jechuu akka danda'amu atumti tilmaami dhiisi.